Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota kiyyaa akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti salaamtaan koo kan onneerraa maddee isin haa qaqqabu jechaati. Rabbiin baga guyyaa jaalatamaa, guyyaa kabajamaa, guyyaa bareedaa kan waggaatti guyyaa takka deebi'ee dhufu Idil Adhaatiin baga Rabbiin nagahaan itti isin gahee, Rabbiin ittiin nu gahee isiniin jechuu barbaada. Akkam jirtu fayyaa keessanii egaa bakka jirtanitti salaamutaan koo kan onneerraa madde kan isin haa qaqqabu isiniin jala. Akkam jirtu nagaa qabdanii ka biyya alaa ka biyya keessa ka kaabaa ka dhihaa ka kibbaa ka bahaa baga Rabbiin iidii kanaan isin gahee ammallee iidii bara baraatiin ka baranaa ka bara eegalee ka bara hedduu Rabbiin nu haa godhu isiniin jechuu barbaada. Iida kana iida gammachuu, iida jaalalaa, iida tokkummaa, iida fayyaa Rabbiin nu haa godhu jedha. Egaa kan biyya alaa keessa teessanii mana namaa mana madaamii dalagaa jirtan Rabbiin isin haa gargaaru isiniin jedha. Jireenya mana namaa anis argeen jira. Hedduu takka namatti ulfaata jechuudha. Rabbi isinii haa laaffisu. Rabbi nagaan mana namaatiis isin baasee biyya keessanitti isin galchee jechuudha. Haadhaaf abbaa keessanii kan haadhaaf abbaa qabdanis haadhaaf abbaa keessan Rabbi umrii isiniif haa dheeresse. Maatii keessan wajjin Rabbiin iida bara baraatiin kan gammachuu fi jaalalaan dabarsitan isin haa godhu jechaati. Kan abbaa haadha hin qabne immoo kan abbaa haadhatii keessan akka kiyyaa kanatti jechuudha. Akka kiyyaa kanatti abbaa haadhi keessan akiroomanii jiran Rabbi fuula ifaatiin isaan haqee baluu itti haaraaramu caffee jannataa isiniif haa qubsiisuun jedha. Nuuf kaa'ee jira gaafa guyyaan keenya gahe deemsi keenya garasuma hangasittuu garuu alhamdulillah rabbil alamin jechaati. Rabbi keenya galateeffachaati. Karaa Rabbii deebinee Rabbiitti hirkannee du'aayii godhachaa haa jiraannuun jedha. Rabbi inshaallah hanga lafa addunyaa kanarra jiraannu umrii dheertuu fayyaa guutuu rizqii bal'oo imaana guutuu nu haa waffaquun jedha. Hunda keenyaahuu Rabbii fuula namaa nun dhaabinii, Rabbii fuula namaa nun agarsiisinii, Rabbiin waan qabu hundaan nu haa gargaaru. Nuti immoo Rabbiitti hirkachuu qabnaa jechuudha. Ilmi namaa yoo har'as nyaachisee yoo guyyaa takkasii obaasee yookaan faxara yookaan qadaa yookaan irbaata yoo nyaachisee lammeessa fuula ifaadhaan si qeebalu hin danda'u. Rabbiin immoo sa'aatii 24 yoo itti dhaabbattee jala dhaabbattee harka kee jala qabdee jechuudha si ifatu. Rahimur Razzaaqi Rabbiin Rahimur Rahimi si kennaa jechuudha. Waan qabu si waffaqa. Garuu nutis Rabbi keenya dagachuu hin qabnu. Rabbi keenya yaadannee yeroo hunda halkanis guyyaas Rabbi keenya kadhachuu qabnaan jedha. Egaa walumaa galatti ka jaarsaa, ka jaartii, ka dargaggeessaa, ka dargaggeettii hunda keenyaahuu bakka jirrutti Rabbiin baga iida arafaatiin ittiin nu gahee irra deebiidhaan jechuun barbaada. Egaa nuti har'a hanga qabnuun xiqqaatus guddaatus gammannee iida kana dabarsinee jira. Garuu immoo kan nu gadi jiran kan waa takka hin qabne, kan uffata hin qabne, kan kophee hin qabne, kan miila qullaa deemaa jiran kattaa kanaa gaditti immoo kan guyyaa iidaa kana nyaatanii garaa kan hin guuttanne meeqaatamtu jira. Isaanillee hiyyee yaadanne isaaniifis inshaallah Rabbiin haa dabarsuu hiyyee jenne isaaniifillee du'aa hiyyee kadhanne waan qabnurraa immoo hanga qabnu tokko beelaa keenya hiyyee nyaachisne kan uffata hin qabne hanga waan qabnu sanirraa uffisne cina haa dhaabbannuun jedha. Egaa kan kana gochuu hin dandeenye immoo Rabbii haa kadhannuu fi isaan yaadannee Rabbii keenyaaf yeroo hunda galata galchuu qabnaa jechuudha. Kan Rabbii fayyaa guutuu nuu kenne
qaama guutuu nu kennee gammachuudhaan asiin nu gahee rabbiin illee bara baraan hanga lafa addunyaa kanarra jirrutti gammachuu keenyaa fi fayyaa keenya nuuf haa baay'isuun jedha. Kanatti aansuudhaan rabbiin biyya keenya nagaa haa godhuuti. Yoo rabbiin biyya keenya nagaa godhe nutillee nagaa, yoo rabbi biyya keenya nagaa nu godhe nutillee nagaa taanee biyya adda addaa deemnee dalagannee gammachuudhaan biyya keenyatti gallee maatii keenya wajjin biyya keenya irratti dalagannee jaalalaaf gammachuudhaan jiraannaa jechuudha. Yoommoo biyyi nagaa hin qabaanne nutillee nagaa hin argannu, nutillee nagaadhaan jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif murteessaan biyya namni tokko yoo biyya qabaatee biyyi isaatii suni nagaa ta'ee biyya fedhe deemee naanna'ee biyya sanitti galuu hin hafu. Sa'aatii biyya isaatii sanitti galuu yoo biyyi isaatii nagaa hin qabaanne gammachuudhaan jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu duraan dursee rabbiin biyya keenya nagaa nu haa godhuuti hanga jirrutti jechuudha. Rabbi waliigaltee nu haa kennu, rabbi gammachuudhaan biyya keenya irratti nagaan jiraannu nu haa godhuuti. Kanatti aansuudhaan hidhamtoota keenya rabbi nuuf haa baasuuti. Warra waan adda addaatiin murtiin itti murtaa'ee mana hidhaa keessa jiran sa'aatii akkanaa iidaa kana kan maatii bira hin jirre, kan ilmaan isaanii jalaa hidhame, kan abbaan isaanii jalaa hidhame, kan yaani hundinuu jechuudha. Warri akkasii suni sa'aatii nuti gammannee iida dabarsinu kana qalbiin isaanii gammachuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu hidhamtoota keenyas hadu'e silaa du'e murri matakkaa namni sabbaree du'aa'ii godhateefi jiraataa jechuudha. Garuu osoo lubbuun jiru kan walirraa naxxalamee jiraataa jiru saniif rabbiin immoo furmaata fidee nama isa wal bira fidee hidhamtoota keenyas rabbiin hiikee jechuudha baasee gammachuudhaan iida bara baraa kan wajjin dabarsan rabbii isiniif haa taasisuun jechuu barbaada. Asumaani dhukkubsataa keenyas rabbi haa fayyisu, rakkataa keenyas rabbi rakkoo keessaa haa baasu jechuun barbaada. Egaa hordoftootaaf jaalatamtootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoon har'aa isinitti dheeratee jira. Baga itti isin ga'e jechuufani kan hin dhufe jechuudha. Egaa warri viidiyoo kiyyaa kana ilaaltan daawwattan hundi keessanuu akka isinitti tole abdiin qaba. Like, share, subscribe godhuu hin dagatina. Na jajjabeessaa, na guddisaa, yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo isinitti dheeratee jira. Viidiyoo duraati waan ta'eef hanga kana dheerachuu hin qabu ture silaahi. Egaa hanga dhuma sagantaa kiyyaa waan na dhaggeeffattanii waan na hordoftaniif galatoomaa isiniin jedha. Isiniin jaalladha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha. Isiniin jaalladha kabajamtootaaf.